Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Babeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma yeroo darbee mata dureewwan boqonnaa tokkoffaadhaa kaasnee hanga boqonnaa ja'affaatti barnoota sirna gadaa yookiin immoo imaammata barnoota sirna gadaa yeroo ammaa kana kutaa tokkoffaa kaasee hanga kutaa 8ffaatti baratamaa jiru keessatti kan waliin ilaalaa turre yoo ta'u, kunis kan boqonnaa torbaffaa kutaa torbaffaati jechuudha. Boqonnaa ja'affaa keessatti waa'ee gumaataa yookiin gosoota gumaataa fi gumaataa jilawwan adda addaa irratti kennaman kan jedhu waliin ilaallee dhaabbanne jechuudha. Eeyyee har'a immoo boqonnaa torbaffaa barannoo 10ffaa gahee dubartootaa kan jedhu waliin ilaallaa. Warreen saabskiraayib hin goone saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif namoota beektaniif qooduu hin dagatinaa. Eeyyee egaa gahee dubartootaa gaafa jennu sirni kun yookiin osoo dimokiraasiin ammayyaa hin jiraatiin dura baroota hedduudhaaf uummanni Oromoo sirna kanatti tajaajilamee seeraaf heeraa biyyittiin ittiin bulaa turte yookiin uummanni Oromoo damee gurguddoo lama kan qabu Booranaa Baarentuu kan gara kaabaas kibbaa bahaa fi dhiha jiran hundayyuu sirna kana jalatti kan inni bulchaa turee fi garee waloomaa ijaaree kan inni ittiin gaggeessaa turedha jechuudha. Gaheen dubartootaa yookiin shamarran sirna kana keessatti osoo dimokiraasiin ammayyaa dhufee hin labsamiin durayyuu gahee akkamii qabu maal fakkaata ture kan jedhu waliin ilaallaa hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa sirna gadaa keessatti dubartoonni dhimmoota hawaasummaa siyaasaa fi diinagdee keessatti gahee adda addaa qabu. Hawaasummaa keessatti gaafa jennu dhimmoota hawaasaa yookiin naannolee keessatti hawaasummaadhaan yookiin immoo maatii bulchuu, maatii isaanii guddisuu, gaggeessuu fi sirna gadaa guutuu taasisuudhaaf hawaasummaa keessatti gahee guddaa ni taphatu jechuudha. Siyaasa keessatti osoo dimokiraasiin ammayyaa hin jiraatiin yeroo itti sirni kun wal bulchaa ture keessatti siyaasota wal hirkaa fuudhinsa karaa bilisa ta'een yeroo deemsifamaa turetti namoota sodaatan, namoota bulchuu hin dandeenye yookiin immoo onneen xiqqoo isaan dhibeef siyaasa keessa galuudhaan illee abbaa warraa isaanii kakaasuu fi dammaqsuu dandeettii qabu jechuudha. Akkasuma diinagdeedhaan akka abbaan warraa isaanii jabaatee sirna kana keessa jiraatu yookiin socho'u diinagdeedhaan illee ni deeggaru ture. Kanaaf gahee adda addaa kan isaan qabaatanii jedha. Hawaasummaan qaban keessaa inni tokko bu'uura maatiiti. Dubartiin yookiin dubartoonni bu'uura maatiiti kan jedhu abbaa caalaa haati ijoollee guddisuu irratti gahee guddaa taphatu. Akkasuma hojiiwwan mana keessaa yookiin immoo hojiiwwan sasalphaa ta'an dafanii of harkaa fixuu fi saffisiisuudhaaf shamarran yookiin dubartoonni gahee guddaa ni qabaatu jechuudha. Ijoollee isaanii kunuunsuu, abbaa warraa isaanii kunuunsuu fi akkasuma hojiiwwan mana keessaa kan ta'an hojjechuu irratti akkasuma gabaa fi daldala adda addaa xixiqqoo irratti bobba'uudhaan gahee guddaa ni taphatu jechuudha. Inni kan biraan biyyaa ta'uun illee ni tajaajilu. Bu'uura maatii fi biyyaa ta'uun ni tajaajilu kan jedhu abbaan gadaa waggaa umurii gadoomaa isaa keessa yeroo ga'u yookiin yubuumaa lubarraa gara yuboomaatti gaafa darbu sirna kana gaafa fudhatu haadha manaa qabaachuun isaa dirqama. Haadha manaa hawaasa biratti kabajamtu, haadha manaa hawaasa araarsuu dandeessu, haadha manaa hawaasaa walii galuu dandeessu qabaachuun isaa dirqamadha jechuudha. Kanaaf biyya ta'uudhaan illee yookiin immoo bu'uura maatii tajaajiluu taatee tajaajilti jechuudha. Akkasuma dubartoonni ijoollee kunuunsuu keessatti illee gahee ni qabaatu jechuudha. Bakkeen tokko tokkotti dubartoonni sirna kana keessatti aboo qaban yookiin immoo miidhamoodha kan jedhu ni odeeffama yeroo kana. Garuu kun guutummaa guutuutti sobadha. Osoo dimokiraasiin ammayyaa hin jiraatiin fi lammiin kamillee bu'uura kana hin beekiin sirni gadaa shamarranii bakka guddaa qabaata jechuudha. Gadaan guutuudha kan jennu shamarran yookiin dubartoonni hin jiran taanaan gadaan guutuu ta'uu hin danda'u. Innis sababoota bu'uura maatii ta'aniif jechuudha yookiin shoora olaanaa waan taphataniif jedhameetu sirna kana keessatti beekamaa jechuudha. Kanaaf sirni gadaa bu'uura waa hundumaa, bu'uura
wantoota hedduu of keessatti qabatuu fi beekumsa ammayyaa osoo hin qabaatiin illee sirni kun sirna gaggeessaa ture, sirna gahee guddaa taphachaa turedha jechuudha. Kanaaf sirni gadaa dubartootaaf bakka guddaa qabaata. Bakka kabajaa, bakka ulfinaa isaaniif qabaachuutiin kan inni gaggeessudha jechuudha. Inni kan biraan sadarkaawwan sana keessatti yeroo deemanitti shamarran galma buttee ijaaruu keessatti illee gahee isaan qaban nama abbaa gadaa ta'ee biyya bulchuu fi gootota biyya eegan go'oomsuu irratti illee gahee guddaa taphatudha. Namoota biyya eegan yeroo jennu yeroo akka diinni biyya moone yookiin immoo daangaa darbee biyya hin galleef illee dargaggoota yookiin immoo namoota dhimma leenjii waraana adda addaa irratti bobba'aniin onnachiisuu yookiin immoo humna ta'uufiitiin gahee isaanii ni bahatu jechuudha. Kanaaf biyya bulchuu fi gootota biyya eegan ga'oomsuu keessatti illee gahee guddaa akka isaan taphatan seenaan ni kaa'a jechuudha. Inni lammataa seerri waaqaaf safuun hawaasaa akka hin cabne eeguu fi to'achuu keessatti illee gahee guddaa qabaatu jechuudha. Tokkoffaa irratti abbaa warraa namni abbaa gadaa ta'e haadha manaa qabaachuun dirqama isaatii jechuudha. Sababni isaa akka haadha warraa namoota biraa bira hin deemne yookiin hin hawwineef dirqama abbaa manaa qabaachuu abbaa warraa haadha manaa fi lamaan isaanii illee wal bira jiraachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Kanaaf gadaan guutuudha jedhamas waan ta'eef jechuudha. Akka fakkeenyaatti dhimmoota tokkummaa hawaasa diiguu danda'an kanneen akka wal dhabdee maatii fi waraana gosaaf gosa gidduu seenuun ni araarsu. Shamarran mallattoo yookiin immoo ulee haati gadaa yookiin haati hambaa isheen jennu mallattoo siiqqee qabatteetudha. Mallattoo siinqee kana qabatteetu yeroo gosaaf gosi wal lolu yookiin immoo warreen sanyii tokko tokko sanyii wal fakkaatoo yeroo isaan wal lolan hawaasni gamaaf gamoo yookiin laga gamaaf laga gamana jedhanii yoo isaan wal lolan illee gidduu dhatteetu dhaabbattee ulee ishee yookiin immoo siinqee sana qabattee gidduu isaanii dhaabbattee jennaan lolli bakka wal lolaa jiru goota kan barbaade yoo ta'e dhaabeetu addaan deemaa jechuudha. Kanaaf seerri waaqaaf safuun akka hin cabne illee ni tiksiti. Gosaa fi gosa gidduu seenuun araarsuu akkasumas wantoota seera waaqaaf safuu hawaasaa balleessan kan akka gaa'ila fira dhiigaa waliin taasifamu akka hin raawwatne illee ni to'atu jechuudha. Akka fakkeenyaatti sirni kun yookiin sirni gadaa Oromoo jilba torba lakkaawachuu qabaa jedha. Yookiin immoo gosa keessaa luka torba lakkaawachuu qaba yookiin jilba torba lakkaawachuu qaba jechuun nama damee torba booddee malee fuudhuu hin danda'u jechuudha. Yoo sana keessaa fuudhe haraamuu jedhama. Kanaaf haala adda addaatiin amantoonni adda addaa wal keessa deemanii fira fuudhuu danda'u. Sun garuu akka seera gadaan kun ittisutti haraamuu jedhama. Baroota keenya keessallee kan nuti arguu dandeenyu hubachuu dandeenyu warreen fira fuudhan namoota sirrii hin taane yookiin immoo namoota cuulfee warreen jedhaman yookiin immoo yuuyyee kan jedhamantu dhalataa jedhameetu tilmaamaa jechuudha. Kunis immoo baroota keenya keessa iddoo hedduutti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf sanallee ni tissu jechuudha. Akkasumas hin raawwatamne ni eegu jechuudha. Sirna gadaa keessa dubartoonni wayyoomaa fi kabaja guddaa qabu. Wayyooma yookiin dubartoonni qulqulloodha yookiin immoo rakkina bakkeen nageenyi jiru hundattiyyuu ni argamu. Kanaaf kabajadha jedhamaniitu ni beekamu jechuudha. Gama birootiin adeemsa sirna gadaa keessatti dubartoonni hirmaannaa fi qooda olaanaa qabaatu. Inni tokko yeroo abbaan manaa gadaa ga'u dhangaa fi meeshaalee jilaaf barbaachisan qopheessuun gadaa sirna guutuu taasisuun of kalchu. Sirni gadaa yeroo inni gaggeeffamu nyaatawwan, dhugaatiiwwanii fi sirnoota achitti gaggeeffamu hundayyuu kabajaan kan qopheessituu fi haadha gadaa yookiin haadha siinqee ishee jennu yookiin immoo karaa biraatiin haadha hambaa yookiin haadha uummataa jedhamtee ishee beekamtu sanatu sirna kana gaggeessti. Nyaatawwan dhugaatiiwwan achitti keessummootaaf qophaa'an illee kan qopheessee fi akka of kalu yookiin akka nagaan ta'u kan taasisu isheedha jechuudha. Kabaja abbaa warraa ishee eegdee jechuudha. Kanaaf gaheen dubartootaa olaanaadha jechuudha. Inni kan biraan jila galma ijaaruu yeroo jilli gaggeeffamu yookiin yeroo qophiin jiraatu galma ijaaruu ijoolleedhaaf maqaa baasuu yeroo dabballee jila dabballee yookiin immoo dabballee jillisuu maqbaasii dabballee sana keessatti maqaallee moggaasuun gahee shamarranii sirboota adda addaa sirbuun illee jila ho'isuu fi nyaata adda addaa kanneen akka buna qalaa, kochee, siilchoo fa'aa qopheessuun gaggeessudha jechuudha. Buna qalaa kan jennu wanta nyaata yookiin immoo buna dheedhii yookiin immoo bishaatinii yookiin yeroo inni bishaachuuf jedhu sana kan irraa qophaa'ee nyaata baay'ee filatamaa beekamaa jechuudha. Kochee kan jedhu immoo
nyaata luka loonii irraa kan qophaa'u ta'ee wanta baay'ee mi'aawuu fi wanta baay'ee barbaadamu ta'edha. Kochee jedhama. Siilchoo kan jennu immoo nyaata dhadhaa irraa qophaa'u ta'etu nyaata garbuu fi dhadhaa irraa qophaa'udha. Sanallee qopheessuutiin gahee ishee ni baati jechuudha. Haati gadaa yookiin immoo dubartoonni jedha. Sirna gadaa keessatti gaafa abbaan gadaa baalli fudhatu haadha manaa isaatu rufa mataatti maraafiyedha. Egaa yeroo har'aa kana baroota har'aa kana yeroo gara irreechaa deemamu namoonni hedduun uffata mallattoo alaabaa abbaa gadaa kan qabdu mataatti ni hidhatu. Sunni bakka baay'eetti ni hidhatamu akka seeraatti. Haa ta'u garuu yeroo abbaa gadaa ta'anidha kan sunni yeroo baalli fudhatan yookiin yeroo aangoo fudhatan haadha warraasaatu mataa isaatti hidhaafi jechuudha. Rufa jechuun kabaja kan mataa isaa irratti ulfina abbaa gadaa sirni gadaa yookiin immoo baalli mana isaa jiru jetteetu haati hambaa sun mataa isaatti martiifi jechuudha. Sirna baalli fuudhinsaa keessatti gahee guddaa qabaachuu isaanii kan argisiisudha. Kunis immoo jechuudha. Kan yeroo isheen martuu fi kabaja isheen abbaa manaa isheef qabdu, kabaja isheen hawaasa isheef qabdu, kabaja isheen sirna kanaaf qabdu argisiisa jechuudha. Kabajaan kaatee mataa isaatti martiif waan ta'eef jechuudha. Karaa biraatiin ammoo sirna baalli fuudhannaa kan of kalu dubartoota akka ta'anis kan akeekudha jedha. Yeroo baalli fudhatanii ka'anii jedhan baalliin mana isaatti galee yookiin aangoon mana isaatti galee kabajadha jechuudha. Isheen isa kabajjee hawaasni kun haadha warraasaa wajjin akka inni isa kabajuufi isheen gahee guddaa taphattiifi jechuudha. Nageenya isaa eeguu, nageenya hawaasa ishee tissuu, dubartootaa tissuu, gorsuu, araarsuu keessatti gahee guddaa waan taphattuufi nyaataa fi dhugaatii waan qopheessituuf jechuudha. Inni kan biraan dubartoonni mallattoo eebbaati jedha. Dubartoonni eebbadha kan jedhaman sanyii hormaataati. Dubartii malee dhiirri akka sirna gadaa Oromootti ta'es uumama kam keessattiyyuu dhiirri ni dhalcha. Dubartoonni immoo ni dhalu waan ta'eef yookiin ni da'u isa jennuuf jechuudha. Dhala nuuf laatu waan ta'eef waan haaraa waan argamsiisanii fi araaraaf hormaataati jedhamaniitu yaadamu jechuudha. Ni dabalu yookiin immoo dhaloota itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa qabaatu jechuudha. Inni kan biraan immoo eebbi waan uummataaf akka tolu barbaadan eebbisuuf seera tumame mirkaneessuu of keessatti illee ni hammata. Fakkeenyaaf seera yeroo fooyyessan seera duraan ture irraa wantoota jijjiiramu qaban jijjiiranii yeroo fooyyessan erga walii galanii booda tuma seeraan haa eebbisnu jechuun mirkaneessuuf jechuudha. Sagantaa akkan irratti dubartoonni argamuun ammoo aadaa yookiin seera gadaati jechuudha. Seerri gadaa osoo dimokiraasiin ammayyaan jiraatiin durayyuu kabajaa fi jaalalaan waan walitti qabamuuf araara, safuu, safeeffannaa fi kabaja waliif qabaachuu dhiiraaf shamarranii dubartootaa fi jaarsaaf jaartii maanguddoonni hundiyyuu beerreewwan achitti wal ga'anii jiraniif jechuudha. Kanaaf sirni sun dubartoota malee sirni gadaa guutuu ta'uu akka hin dandeenye illee ni mul'isa jechuudha. Kanaaf gaheen dubartootaa gahee guddaa fi sirna guddaa keessatti kan beekamudha jechuudha. Dubartoonni gahee isaan qaban kan biroo immoo seera qabeessummaa fi qajeelummaa bulchiinsa abbaa gadaa hordofuudha. Seerri sun sirrii moo sirrii miti jedhu illee ni mirkaneessu jechuudha. Karaa lamaan ta'a. Tokkoffaa seerri haaraan tumamu yookiin seerri fooyyee tumamu yoo jiraate akka mirga dubartootaa hin miine ni hordofu. Seerri bahee yookiin fooyyee kan isaan miidhu yoo ta'e ammoo yaada isaanii ibsachuun seericha akka fooyya'u illee ni taasisu jechuudha. Mirga shamarranii kan dhiibu yoo ta'e mirga shamarranii kan dhiibu yoo ta'e akka inni keessaa jijjiiramu illee ni taasisu jechuudha. Sababni isaa haati hambaa uummataaf dhaabbatti dubartoota hundaaf dhaabattee waan faana jirtuuf seerri sun dubartoota ni miidha taanaan akka isaan qabeenya hin horanne akka isaan abbaa manaa wajjin jaalatanii hin jiraanne yookiin immoo hacuucaman taasisa taanaan sana ni mormiti jechuudha. Mormiti akka inni sirraa'u yookiin immoo fooyya'u taasiste jechuudha. Kan lammaffaa abbaan gadaa deemee qubatee biyya araarsuu fi jila gaggeessuu hundatti haati warraa isaa waliin deemuun deeggarti. Dirqama yeroo inni bakkaa bakkatti deemullee ishee maal goote jechuudha wajjin deemteetu jilli yeroo inni bakka inni qopheeffame hundumaatti wajjin deemte jechuudha. Innis tokko akka inni dogoggorreef akka inni yakkoota adda addaa keessa hin jennee fi maloota adda addaa dhahaa fi deemti nyaataaf dhugaatii illee qopheessaa fi waliin deemti jechuudha. Kanaaf mirgi ishee bakkaa bakkatti deemte illee isa wajjin daawwachuuf mirga qabdi jechuudha. Innis murtee sirrii fudhachuu keessatti akka rakkoo hin uumamne yookiin akka bulchiinsi isaa seeraan raawwatuuf dhimmoota adda addaa irratti gorsuun qajeelchiti jechuudha. Keessumaa jalqaba jechaa jiru rakkooleen akka isaan mudanne illee isa deeggarti jechuudha. Mala akka dubartii humna akka bishaanii akkuma jedhamu jechuudha. Dubartoonni mala adda addaatiin araarsuu danda'u.
nagaa buusuu danda'u, kadhatan illee kadhaa dogoggora sirreessuu danda'u, wantoota hedduu keessatti gahee guddaa taphachuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif kallattii adda addaatii kallattiidhaanis alkallattiidhaanis mirgaaf dirqama isaanii akka isaan baran keessatti taasisaa jechuudha. Jila gadaa jila dubartoota raawwachuun qooda fudhatu. Fakkeenyaaf yeroo abbaan warraa ishee raabaa ta'u miidhoo yookiin gulmaa dhaawattiidha. Raabaa yookiin immoo yeroo abbaan gadaa warraa ishee gara raabummaatti darbu isheen immoo maal taati miidhoo yookiin immoo gulmaa dhaawatti yookiin dhawaa yookiin immoo sirna walharkaa fuudhinsaa sana keessatti jiloota isheen qopheeffatan yookiin immoo jila gadaa raawwachuu keessatti qooda isheen fudhattu keessaa mi'oo yookiin immoo sochiiwwan gulmaa yookiin immoo galma ijaaruufaa keessatti dhawaatti yookiin immoo keewwatti isa jedhu keessatti hiramaa jechuudha. Akkasuma yeroo abbaan gadamooji ta'u dubartiin karra dhaabbatti. Yookiin yeroo inni gadamoojiitti ce'u yookiin immoo gadaa fixatee keessaa bahu isheen immoo karra dhaabbatti yookiin barrii qabdee yookiin immoo akka shamarran yeroo yeromtu barrii qaban sana karra dhaabbatteetu nagaa araara kadha gaafatti jechuudha. Yeroo abbaan warraa gadaa ta'u haati warraa ni gadoomti jechuudha. Isa wajjin illee isheen sirna sana keessaa baati yookiin immoo sirna sana raawwatti jechuudha. Gabaabumatti gadaa keessa dubartoonni hariiroo hawaasaa cimsuu, eebbisuu, safuuf seera bahan to'achuu fi nageenya eegsisuu keessatti gahee olaanaa akka isaan qaban illee ni eeramaa jechuudha. Kanaaf dubartoonni gahee sirna gadaa keessatti osoo dimokiraasiin ammayyaan dhufi yookiin osoo Giriik dimokiraasii ammayyaa kalaqxee hin arginiyyuu sirni kun waggoota hedduudhaaf yookiin osoo sirni adda addaa dhufee sirna kana hacuucee hin balleessiin yookiin immoo maqaawwan adda addaa ittiin dhoobiin sirni kun safuuf safeeffannaa kabaja dubartii eeguutiin sirnoota hedduu kabachiisaa ture jechuudha. Kan biraa keessatti kan ilaallu keessatti kabaja dubartii keessatti sirboonni dubarrii fi shamarran waliin yookiin immoo yeroo isaan eeggatanii gaggeessan illee ni jira. Haa ta'u kan keessatti mata duree biraa keessatti waan ilaalluuf jechuudha. Har'aaf kanumaan yoo xumurree ni gahan jedha. Gahee dubartootaa kan jedhu dubartiin akkuma dhiiraa mirgaaf dirqama ishee ni qabaatti jechuudha. Gadaan gadaa quufaa gabbinaa kanuma akka jedhan hundisaayyuu seeraaf safuu safeeffannaa mataasaa dandeetu gaggeessa jechuudha. Galatoomaa ulfaadha.